Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenya kabajaa bakkum jirtanitti naa ga'u jedha oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenyu ta'a jalqaba irratti hangafoota oduu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa liqaa guddaa furtan keessaa tokko taate jennu luba balaa fi kan malaammaltummaan nurratti murtaa'uu hin qabu jedhu irratti murtiin kenname. Qondaalli tiraafikaa Filooriidaa viidiyoon garmalee qoodamee wal qabatee hojiirraa dhoorgame. Warri Gaazaa beelli jumlaa yeroo itti jabaatetti dagataman jedhe dhaabbileen namoomaa. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Itoophiyaa biyyoota Afrikaa liqaa guddaa fudhatan keessaa tokko taate. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 10 sadarkaa olaanaa dhaabbata maallaqa idil addunyaa International Monetary Fund irraa liqaa fudhatan keessaa tokko ta'uu Afrikaa Business Insider gabaase. Guutuu gabaasaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Akka gabaasa Afrikaa Business Insider jedhutti Itoophiyaa waliigalaa liqii hanga har'aatti fandii maallaqa idil addunyaa IMF irraa argatte doolaara biliyoona 1.6 kan dhiyaatu yoo ta'u kanaanis Afrikaa keessaa sadarkaa 7ffaa irra jirti. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun dinagdee isaanii hanqina sharafa alaatiin rakkataa jiru gargaaruuf fandii maallaqa idil addunyaa irraa liqii argataa akka jiran kan gabaase Afrikaa Business Insider. Haa ta'u malee ba'aan liqaa IMF olaanaa ta'e rakkoo yeroo dheeraa fiduun ardii kanaaf balaa ta'uu hubachiise. Itoophiyaan ji'a adoolessaa 2025 keessaa IMF irraa liqii dabalataa akka argattus ibsameera. Haalli maallaqa isii laafaa ta'us Itoophiyaan gama sadaffaa sagantaa dhaabbatichaa milkaa'aa ta'e hordofuun dhiyeenya kana dhaabbaticha irraa doolaara miliyoona 262 argatteetti jechuun gabaasichi addeesseera. Mootummaan Itoophiyaa bu'uura waloo gurmaa'insa liqii G20 jalatti doolaara biliyoona 8.4 irra deebiin gurmeessuuf liqeessitoota ofii isaanii Itoophiyaa waliin mari'ataa jiraachuu kan ibse gabaasni kun dabalataanis Itoophiyaan maallaqa doolaara biliyoona 1 yuuroo boondii liqeeffatte deebisuufis qophaa'aa jirti jedheera. Baalli liqaa Itoophiyaa IMF fi waliigalteewwan daldalaa irraa qabdu baajata biyyaalessaa dhiphisaa akka jiru kan agarsiisu gabaasni kun piroojektota misoomaa biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu gufachiisaa jiraachuu ibse. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF Itoophiyaaf liqii doolaara biliyoona 3.4 dheereffame waggaa 4 akka kennuuf jalqaba baatiin fulbaana 2025tti aangawoota mootummaa waliin waliigaltee irra ga'uun isaa ni yaadatama. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF gabaasa adoolessa 15 2025 baaseen sagantaa haaromsa dinagdee Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu gufuun isa mudachuu akka malu akeekkachiise. Gabaasni kun akka agarsiisutti biyyattiin gargaarsi alaa biyyootaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa dhufu haalaan gadi bu'uu akkasumas haalli nageenya biyyattii laafaa ta'uu isaaf sababoota ijoo haaromsa kan gufachiisuu danda'an jechuun eere. Dabalataanis gabaasni kun gabaan sharafa alaa black market haalaan dabaluun haaromsa dinagdeetti gufuu ta'uu danda'a jechuun kaasuun isaa kan yaadatamudha. Itoophiyaan waggoota kurnan dura gargaarsi biyya alaa irraa dhibbentaa 12 GDP isii kan argattu ta'uu kan ibse gabaasni kun amma garuu deeggarsi biyya alaa biyyattii gara dhibbentaa 4tti gadi bu'uu isaa akkasumas gadi bu'uu itti fufa jedhamee eegama jedheera. Daareektarri olaanaa fandii maallaqa idil addunyaa IMF Kiristaaliinaa Joorjivaan bara kana jalqaba ji'a gurraandhala 2025 yeroo daawwannaa Itoophiyaatti taasisanitti haaromsi dinagdee maakroo Itoophiyaan adeemsifamaa jiru qormaataan kan guutame ta'uu hubachiisuun haaromsi dinagdee qormaati jechuun ibsuun yeroo akka fudhatu akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Oliyyannoo luba balaa fi kan malaammaltummaan nurratti furtaa'uu hin qabu jedhu irratti murtiin kenname. Mana murtii federaalaa dhaddachi waliyyannoo tokkoffaa luba balaa yakka malaammaltummaan nurratti murtaa'uu hin qabu jechuun gaaffii waliyyannoo dhiyeessanii fi deebii abbaa alangaa irratti deebii kennu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Manni murtii federaalaa dhaddachi waliyyannoo tokkoffaa luba balaa yakka malaammaltummaan nurratti murtaa'uu hin qabu jechuun gaaffii waliyyannoo dhiyeessanii fi deebii abbaa alangaa irratti deebii kennuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Waggaa tokko dura abbaan alangaa daayiriktoreetii dhimmoota malaammaltummaa ministeera haqaa himatamtoota luba balaa Makonnan investiment qonnaa irratti kan bobba'e Iyyaasuu Indaala hojii koomishinii irratti kan bobba'e Barakat Mulaatuu fi Alamganaa Saamu'eel akkasumas hojii gaggeessaa dhaabbata daldalaa Niimoonaa Abarraa Margaa jedhaman irratti
himata yakka malaammaltummaa waliin dhahuu dhiyeessee ture. Haala kanaan Lubii Balaay Makonnin faa Gamtaa Afriikaarraa ajaji tokkollee osoo hin kennamin himatamtoonni kunneen hangi isaa garaagaraa kan ta'e kaffaltan akka isaaniif raawwatamuuf sanada kaffaltii sobaa $6 miliyoona 650,000 karaa himatamaa tokkootiin baankiif dhiyaachuu eeraniiru. Himatamtoota hundarratti akka malaammaltummaa waliin dhahuu cimaa raawwataniiru jechuun mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa Sadaffaa dhaddacha yakka dhimmoota malaammaltummaaf dhiyeessee turuun isaanii yaadatama. Kana hordofee manni murtii yakki raawwatame gurmaa'uun ta'uu eeruun adabbiin akka cimu dhiyeessan akkasumas yaada himatamtoonni akka adabbiin salphaa ta'uuf dhiyeessan qabachuun akka lakkoofsa Itoophiyaa Amajjii 22 bara 2017 beellama tureen himatamaa tokkoffaa Lubii Balaay Makonnin hidhaa cimaa waggaa 5 fi birrii 10,000 himatamtoota lammaffaa fi sadaffaa ammoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 3 fi birrii 3,000 akka adabaman murteesse. Himatamtoonni kunneen murtii manni murtii gadii kun kenne mormuun mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha oliyyannoo tokkoffaatti yakka malaammaltummaatiin balleessaa jedhamu hin qabnu jechuun akkasumas hangi adabbii manni murtii jalaa kenne sirrii miti jechuun iyyata dhiyeeffatan. Dhaddachis oliyyannoo himatamtoonni dhiyeessanii fi deebii abbaa alangaa qorachuun yakka malaammaltummaa waliin dhahuutiin yakkamuu ta'uu hin qabnu jedhanii Lubii Balaay faa iyyatan kuffisuun murtiin mana murtii gadii sirrii ta'uu mirkaneesseera. Gama biraan ammoo dhaddachi oliyyannoo hanga adabbii mana murtii gadiin himatamtoota irratti darbee ture fooyyessuun adabbii kan Lubii Balaay Makonnin hidhaa cimaa waggaa 5 ture gara waggaa 3 fi ji'a 7tti jijjiireera. Akkuma kana kan himatamtoota Indaalee Iyyaasuu fi Barakat Mulaatuu jedhamanii duraan mana murtii gadiin hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 3 ture ji'a 3 qofa hir'isuun waggaa 3 akka ta'uuf murtii kenneera. Qondaalli tiraafikaa Filooriidaa viidiyoon garmalee qoodamee wal qabatee hojiirraa dhoorgame. Waajjirri poolisii Filooriidaa qondaala konkolaachisaa tokko dhaabsuudhaan fuula isaa keessa bunyaadhaan rukutu erga mul'ateen booda hojiirraa dhoorgeera. Guutuu gabaasaa akka itti isiniif dhiyeessina. Waajjirri poolisii Filooriidaa qondaala konkolaachisaa tokko dhaabsuudhaan fuula isaa keessa bunyaadhaan rukutu erga mul'ateen booda hojii irraa dhoorgeera. Namni maqaan isaa Wiiliyaam Maakniil jedhamu viidiyoo ofii isaa kan bara kana 19 magaalaa Jaaksanviil keessatti poolisiin kun osoo inni konkolaataa isaa keessa taa'ee jiru foddaa konkolaataa isaa cabsuun harkisee erga gadi baaseen booda lafatti harkisu agarsiisu maxxanse. Waraabbiin viidiyoo kun erga toora intarneetii irratti hedduu qoodameen booda poolisiin waraabbii viidiyoo poolisii boodikeem kan yeroo qondaalli MCNL kan umriin waggaa 22 erga sababa tiraafikaatiin akka konkolaataa keessaa bahu gaafannaan waan dideef lafarra yoo harkifame agarsiisu gadhiiseera. Waajjirri poolisii abbaan alangaa kutaa biyyattii gocha badaa qondaaltota kana raawwatame tokkollee hin arganne jechuun garuu dhimmicha xiinxalaa jiraachuu himeera. Ibsa wiixata darbe gaazexootaaf kenneen hoogganaan poolisii Jaaksanviil Tiikii Waaters akka jedhanitti dhimmisaa ammallee kan bulchiinsaan gamaagamamaa jiraatullee waajjirri abbaa alangaa kutaa biyyattii qondaaltota dhimmicha keessa jiran keessaa tokkollee seera yakkaa akka hin cabsine murteessee jira jedhan. Haa ta'u malee qondaalli tokko DBORS kan jedhamu imaammata waajjira poolisii kamiyyuu cabsuu isaa hanga gamaagamamutti hojii seera kabachiisuu irraa dhoorgamuu isaa dubbateera. Qondaalli kun itti dabaluudhaan namni kamuu sababa qondaalli tokko akka dhaabbatuuf isaa kenne irratti waliin hin galle yoo ta'e illee ajaja qondaala tokko eeguu qaba jedhe. Warri Gaazaa beelli jumlaa yeroo itti jabaatetti dagataman jedhe dhaabbileen namoomaa. Dhaabbileen gargaarsa idil-addunyaa fi gareewwan mirga namoomaa 100 ol ta'an Gaazaatti beelli jumlaa akka mudate akeekkachiisuun mootummoonni tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatan dhiibbaa godhaa jiru. Guutuu gabaasa isaatiif Xuubaa Bunee. Dhaabbileen qarqaarsa idil-addunyaa fi gareewwan mirga namoomaa 100 ol ta'an Gaazatti beelli jumlaa akka mudate akeekkachiisuun mootummoonni tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatan dhiibbaa gochaa jiru. Dhaabbanni Medecines Sans Frontieres, Save the Children fi Oxfam ibsa waloon baasaniin hiriyoonni isaanii fi namoonni isaan tajaajilan laafaa jiru jedhan. Dhiyeessii Gaazaa seenuu hunda kan to'attu Israa'el ibsa dhaabbilee kennan kanaan olola Hamaas tajaajilu jechuun fudhatama dhabsiifte. Dhaabbileen qarqaarsaa kunneen akeekkachiisa kana kan baasan yeroo ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu sa'aatii 24 darban keessatti lammiileen Filisxeem
10 biroo sababa hanqina nyaataatiin du'uu isaanii ibsetti. Dilbatarraa kaasee hanga yoonaatti Gaazatti lakkoofsi namoota beelaan du'anii 43 gaheera jedha ministeerichi. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka gabaasetti hospitaalonni namoota hanqina nyaatarraa kan ka'e dadhabbiin cimaan keessa jiran simataa jiru, namoonni kaan ammoo daandii irratti kufaa jiru jedhe. Mootummaan Israa'el uummata Gaazaa beela'aa jiru wayita ugguretti hojjettoonni qarqaarsaas amma isaanitti dabalamaniiru. Maatii isaanii sooruuf rasaasaan rukutamuuf balaadhaaf saaxilamaniiru jechuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa 109 ibsa roobii darbe maxxansan keessatti ibsan. Dhiyeessiin guutumatti wayita adda citeetti dhaabbileen gargaarsa namoomaa miiltoowwan hojii fi michoonni isaanii otoo arganii laafaa jiru. Israa'el jalqaba baatii bitooteessaarraa kaasuun gargaarsa Gaazaa geeffamu guutumatti uggurte. Torban 2 booda immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a 2 turu diiguun haleellaa waraanaa Hamaas irratti deebiftee jalqabde. Kanas kan raawwatte gareen Hamaas namoota Israa'el irraa bute akka gadhiisu dhiibbaa uumuuf ta'u ibsite. Uggurri labsame kun gara 2 booda gar-tokkoon kan kaafame. Ogeeyyiin idil addunyaa hanqinni nyaataa, qorichaa fi boba'aa hammaachuu akeekkachiisu hordofeeti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti uummanni Gaazaa harkanuusa haala beela fakkaatu keessa akka jiru, akkasumas dubartoonni 100,000tti siqanii fi daa'imman hanqina nyaataa hamaadhaan rakkataa akka jiranii fi yaalaa tattamaa akka barbaadan ibseera. Daayiriktarri isaa Teediroos Adaanoom roobii darbe akkas jedhaniiru. Akkuma beektan beela jumlaa jechuun uummata tokko keessa harka guddaa beela'uu jechuudha. Uummanni Gaazaa keessa harki guddaan beela'aa jira. Beela jumlaa malee waan jedhamu hin beeku, kun beela namni tolcheedha jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenya, tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.